Yooyyaa nagaa keessanii jaalatamoo warra YouTube irraa ibsaadha. Viidiyoo irraa keessatti kan waliin ilaalu koodiiwwan ajaa'ibaa ta'an shan waliin ilaalla. Namni bilbila keessan bilbila isaa irratti hidhatee yookiin isin hordofaa jira yoo ta'e akkamitti ofirraa cabsina isa jedhu waliin ilaalla. Rakkoo nama hundaa kan ta'e chaarjarii yookiin baatirii bilbila keenya sistema dhokataa kanatti fayyadamuun yeroo dheeraaf akkamittiin tursiifachuu dandeenya isa jedhus waliin ilaalla. Kana malees yeroo bilbila binnu namni irraa binnu sun isa foorjidii orjinaal liqin inni goyoomsuuf yaala yoo ta'e akkamittiin saaxiluu dandeenya. Barnoota irraa keessatti koodii ajaa'ibaa kanaan saffisa bilbila kee dabaluu, biizii ta'uu bilbilaa dhabamsiisuu, bakka gahaa argachuu akkamittiin dandeenya isa jedhu waliin ilaalla. Isa dhumaa saffisa Wi-Fi akkamittiin akka dabaluu dandeenyuu fi faayidaa isaa kanneen biroollee waliin ilaalla. Hanga dhumaatti nu faana taa'aa isiniin jenna. Irraa fayyadamtuu itti gargaaramtu. Kanneen YouTube chaanala keenya faana yaasan immoo subscribe gochuun mallattoo bukkeetti dhuftu tuquutiin viidiyoon keenya yeroo hunda saffisan akka isin qaqqabu taasifadhaa isiniin jenna. Viidiyoo kana laayikii tuquutiin haa eegallu. Tole bilbila nama hundaarra kun appiin kun waan daawunlood godhuu isin hin barbaachisu jechuudha. Appiin kun bilbila nama hundaarra jira jechuudha. Bilbilli yeroo bitamu faanum dhufa waan ta'eef ammanaa waan isin rakkisu hin qabu jechuudha. Foonii keessaan yookaan immoo isa ittiin namaaf bilbiltan keessa ni seentu jechuudha. Koodiin keenya ni jalqabaas kan ta'u namni bilbila isaa irratti hidhatee isin hordofaa jira yoo ta'e haala salphaa ta'een akkamittiin cabsuu akka dandeessanidha jechuudha. Kunis immoo namoonni hedduu icciitii keessaa wantoota isin gochaa ooltan maal akka isin hojjechaa jirtan isin hordofa waan ta'eef akka isin hin hordofneef kan isin gargaarudha jechuudha. Kana gochuufis immoo riqicha ni tuqxu, erga tuqxanii 02 ni tuqxu, ergasiis immoo lakkoofsa 2 ni tuqxu, erga tuqxaniis immoo riqicha deebitanii ni tuqxu siimii keessan yookaan immoo isaatiin nama wal dawwaltan bira yookaan nama bilbiltan bira ni tuqxu jechuudha. Kunaan bilbili kunoo asitti call forwarding all user was successful naal jedheetu jira jechuudha. Hidhamee jira yoo ta'e illee hin hiikama yoollee namni na hidhee na hordofuu barbaade illee hin eeyyamuufi jechuudha. Tole hin jedhu jechuudha. Eeyyamamaa miti jedha gara sattaanutti. Tole inni lammaffaan immoo chaarjarii yookaan immoo baatirii bilbila keenya yeroo dheeraaf akkamittiin tursiifachuu akka dandeenyu yookaan akkamittiin akka isiniif turuudha kan inni isin gargaaru yookaan akka inni turuu danda'u akkamittiin akka turuu danda'u kan isin gargaarudha jechuudha. Innis immoo istaarii yookaan immoo urjii tuqxu, riqicha ni tuqxu, 022 riqicha ni tuqxu. Haala ajaa'ibaatiin kun akka kanatti isiniif fidaa jechuudha. Baatiriitis jedhee isiniif fidaa jechuudha. Voolteejii wantoota garaagaraa isiniif fidaa jechuudha. Amma baatirii keessaniillee hammam akka hojjechaa jiru humna isaa wantoota garaagaraa asirratti isiniif fida. Isin suuta jettanii dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Quick start kan jedhu kana si'a tokkoof tuttu. Viidiyoo waraabaa waan jiruuf narratti cufa waan ta'eef ani hin tuqu. Isin quick start kan jedhu kana tuquudhaan baatiriin keessan akka isiniif turu gochuu ni dandeessu jechuudha. Kun immoo rakkoo nama hedduuti waan ta'eef haala kanaatiin bilbilli keessan chaarjarii isaa akka tursiisu gochuu ni dandeessuun isiniin jedha. Itti fayyadamaa isinitti haa tolu. Tole jennee gara isa sadaffaatti dhufneetu jira jechuudha. Inni sadaffaa immoo bara bilbila keenya bitame akkamittiin beekuu dandeenya isa jedhudha jechuudha. Innis akkamittiin urjii ni tuqna, riqicha ni tuqna, 1 2 5 8 0 urjii 3 6 9 kan erga tuqxanii riqicha ni tuqxu gara amma achitti isin fidaa jechuudha. Kunoo asitti barkuma namaa fi 17 jiinii 2 gaaf guyyaa 15 jechuudha. Bilbilli kun kan hojjetame jechuudha akka warra Awuroopaanotaatti jechuudha. Kun immoo kan isin fayyadu namoonni hedduun yeroo ammaa kana bilbiloota orjinaala hin taane kanneen foorjidii ta'an orjinaala jedhanii nama goyoomsanii namatti gurguraa jiru faddaalanii jechuudha. Kan immoo saaxiluudhaaf isin gargaara jechuudha. Bilbilichi orjinaalummaa isaa kan ittiin beekuu dandeessan koodii kana yoo hin hojjeta ta'edha jechuudha. Bilbila hundumaa irratti ni hojjeta garuu kanneen foorjidii ta'an irratti hin hojjetu jechuudha. Kanaafuu nama kana saaxiluu ni dandeessu. Gara sattaanutti itti fayyadama isinitti haa tolu.
Tole gara isa arfaffaatti dhufneetu jira. Inni arfaffaan kun immoo saffisa bilbilaa haala ajaa'iba ta'eetiin dabaluudha jechuudha. Kana malees immoo biizii ta'uu bilbilli keessan bakka dhabee isin rakkisa yoo ta'e illee bakka gahaa isiniif kennaa jechuudha. Koodiiwwan kun koodii kana akka jaallattan abdii guutuun qaba. Kanaaf immoo laayikii tuqaan isiniin jedha. Gara koodii kanatti otoo hin darbiin laayikii tuqa. Tuqxanii waliigallee amma gara isaatti ni darbina jechuudha. Urjii nuti tuttu riqicha nuti tuttu. Sitanii 9902 ni tuqtu. Erga isa tuqxanii deebitanii riqicha ni tuqtu. Fuula kana qabatee isiniif dhiyaataa jechuudha. Kunoo asirraa siitingita biraatti hin bu'iina. Dileet dambistar lokkaata kan jedhu kana si'a tokkoof tuquudha. Dileet kan jedhu dileet damb kan jedhu kanarra okay kan jedhu si'a tokkoof tuttu. Isteereejii yookaan wantoota bilbila keessan rakkisan wantoota garaagaraa isiniif balleessaa jechuudha. Irra deddeebitanii okay jechuu ni dandeessu akka barbaaddanitti jechuudha. Erga kana gootanii gadi ni siqtu. Kun debug level enabled MD isa jedhu kanarra kunoo asirraa kan keessaan low irra jira. High yoo ta'in MID yookaan mid kan jedhu kanarra filachuutiin saffisa bilbila keessanii haala ajaa'iba ta'eetiin dabaluu ni dandeessu jechuudha. Saffisa bilbila keessanii haala ajaa'iba ta'eetiin isiniif dabalaa, isinitti tola. Bilbilli keessaa yeroo fayyadamtan waa tokko keessa yeroo seentan suuta jedhee isa seenu daddafee akka tuxxanii daddafee hatattamaan akka seenuuf isin gargaara jechuudha. Yoon isa tuqina jalaa cufama waan ta'eef viidiyoo waraabaa jiruuf itti fayyadamaa isin gargaara. Kunis haala ajaa'iba ta'eetiin namni saffisa bilbila isaa dabalachuu barbaadu hin jiru. Kanaafuu immoo bakka illee biizii ta'uu bilbilaa illee isiniif gargaara jechuudha. Kana itti fayyadamaa isinitti haa tolu. Tolega deemnee imallee isa shanaffaa fi isa xumuraatti dhufnee jira. Koodii kana bilbilli keessan hin hojjetu taanaan bilbilli keessan forjiidha jechuudha. Koodii kana hojjechuu qabaa jechuudha. Koodiin kunis saffisa waayifaayi keessanii haala ajaa'iba ta'eetiin dabaluu akkamittiin akka dandeessan kan isin gargaaru. Kunis immoo saffisa qofa otoo hin ta'in waayifaayiin illee tokko bilbilli keessan konneektu yookaan immoo bilbila keessanii irratti hidhamuu didu kan namoota hedduu biratti tole jedhanii yookaan kan namoota hedduuf hojjetanii kan keessan faatiif ni didaa jechuudha. Hin dida kan keessanii. Kanaafuu biizii ta'allee waayifaayiin keessan seeraan isiniif hin hojjetu. Kanaafis isin gargaara jechuudha. Itti fayyadama. Gara sautoon dhaqeen dura garuu kan YouTube channel keenya faara yaatatan subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoo kana laayikii tuqaan isiniin jedha. Gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti nu gaafadha. Tolega inni dhuma urjii ni tuqxu riqicha ni tuqxu 266 isa dhumaa 3 ni tuqxu riqicha ni tuqxu jechuudha. Kunoo fuula kana qabatee isiniif dhiyaataa jechuudha. Iddoo kana siitingii biraatti hin bu'iina. Kunoo waayifaa version kan jedhu kana refresh waayifaa version kan jedhu kana tuqxu innuu bilbilli keessan ofiif cufamee isiniif banamaa jechuudha. Waayifaan keessan biiziin ta'uu saffisni waayifaayi keessanii isiniif dabalaa wantoota garaagaraa isiniif dabalaa jechuudha. Innaan isiniin jedhu waa waayifaa faana wal qabatu jechuudha. Barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Akka isinitti tole abdii guutuun qaba. Hanga dhumaatti waan nu faana taataniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Next video biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf ta'a.